Hello, maamiltoota kokoottaa keekii tolchinaa isiniin jedha. Keekii waliin tolchina. Keekiin kun haala salphaadhaan tolfamuu danda'a. Innis buskuutii bichaadha tolfama jechuudha. Wacii biraa hin qabu. Akkuma asitti argitan kana aannan asitti naqee aannan jechuudha. Aannan naqee asitti chokolaa kana fayyadame, gishtaa kana fayyadame jechuudha. Gishtaa kana walitti makee kanatti hojjedhee jira. Gubbaa isaa irratti immoo deebisee kana naquu faanii isiniin jedha. Salphaadha, baay'ee tokkicha mi'aa isiniin jedha. Baay'ee tokkicha mi'aa. Tole obboloota koo kana fee isa gubbaatti naqmuudha jechuudha. Isa gubbaatti naqmu kana isinitti agarsiisa. Inni gubbaatti hojjedhu diriiwiiliidha kana jechuudha. Kan fayyadamu ammas gishtaadha. Gishtaan fayyadamu. Jibin keeriin beektolee na yaada. Jibin keerii lama na fayyadama yookiin tokko. Diriiwiil kana itti naqa.
akka baay'ina saayinii keessanitti jechuudha. Saayiniin keessa yoo guddate kan itti hojjettani kunillee 2-3 ta'uu danda'a jechuudha. Kan koo garuu xiqqoo waan ta'eef tokko walakkaa fayyadamee tokkuma walakkaa fayyadamee jechuudha. Yoo itti baay'ates gaarii miti, gishtaan si yoo itti baay'ate gaarii miti. Kireemaa isa akka malee yoo baay'ate xaamiin kennu jechuudha. Jarri immoo nyaatti akkanaa dhumtee moo nukoomatti kanaaf xixiqqeessina siniin jedha. Kun salphaadha jechuudha. Yeroo buna dhuganiidhaaf kan ta'udha. Siniin jedha. Kino qophaa'ee jira. Isas immoo kino kanarratti naqaa jechuudha. Miswiil ta'eera. Kanarratti erga naqee kanatti immoo irra dibbu jechuudha. Wal fudhachiiftu. Dura shokolaa fi gishtaa waliin makee jalatti illee naqeera jechuudha. Darajaa 2 baay'ee yoo ta'e jechuudha. Kana booda jechuudha asirratti ababaa gosa barbaadan kaasuu dandeessu jechuudha. Ababaa gosa barbaadan waan barbaadan fakkii barbaadan irratti kaasuu dandeessu. Maalidhaaf fakkii kaafnaa yoo jettammoo gosa kanaa jira jechuudha. Chokolaa soos kan jedhamu gosa kanaa jira. Kun baay'ee qal'aadha jechuudha. Baay'ee qal'aadha. Yoo ala keessanii firiijiin ala baay'ee qal'ata. Kunis illee firiijiin ala yoo ture gaarii miti jechuudha. Yeroo daftanii firiijii keessa jechuudha. Ababaa gosa barbaadan irratti kaa'uu ababaa gosa barbaadan kaasuu dandeessu jechuudha. Akkas gootan ababaa gosa barbaadan irratti kaasuu dandeessu. Ababaa gosa barbaadan ani garuu isin jedheetu mani irratti kaasa jechuudha. Ababaa gosa barbaadan irratti kaasuu dandeessu. Ababaa gosa barbaadan shokolaa kanaa waliin mattanii ababaa kaasuu barbaadan firiijii keessatti keessanii iyyuu baay'ee bareeda jechuudha. Ani garuu akkas godhee jira. Ana ababaan kaafne isin jedheetu malee jechuudha. Kan inni fayyadame shokolaa kana isiniin jedhee jira. Shukaadhaan wantoota qaqal'oodhaan suura barbaadan irratti kaasuun danda'ama. Akkana fakkaataa qashtiiwwan koo yoo isinitti tolee yoo jaalattan subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Please ijoollee mana madaami otoo እንደት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ቆንጆዎች ፍሮዎች ምናምን jedhe amaariif hangala akkasii lafa jalatti dhooftan beeka. Waan Oromoo jaalattan Oromoo jaalattan Oromoo taatanii Oromoo hin jaalattan waan Oromoo jaalatanii ashqabaa cotuun jala fiigaa oolchuu yoo dassin jedhee viidiyoo biratti walitti deemnaa share godhaa. Waan barbaadan godhaa. Itti bu'aa yoo barbaadan dhiitaa yoo barbaadan rukutaa yoo barbaadan waan barbaadan godhaa isin jedha. Chaayinaan kan inni asin bira ga'e please zip jedhitu like godhi bayati share yuun godhi like kun godhi bayi isin jedhaan.
سنكرد أبقاش ميلك يلتك في سكرد يا شيء ما واي فاي ما دامي باتة تنقلي الأدي دوت ورق دي شير قوتن أكن نوتيفيكيشن يسبر الفقوت وتين ناس أقول وانا رمون جالت أي جول له رمون سمو